Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Viijin Miidiyaa irraa oduurraaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Hangafoota dursineeti oduu keenya jalqabna. Haqni ilmoo isaanii gafuun ajjeefamtee waggaa tokko ol dho'ifamaa jiraachuu maatiin Nasiyaaziyaat dubbatan. Mootummaan qaama Nasiyaaziyaat ajjeesee heeraaf akka dhiyeessu qaama dhimmi ilaallatu hunda gaafachaa turanis deebisaa dhabuu maatiin kun himaniiti jiru. Afrikaan kibbaa hiriira mormii guddaan raafamaa jirti. Koomishiniin mirga namoomaa Afrikaa mootummaan biyyattii dhimmicha akka ta'utu gaafateeti jira. Keeniyaan lammiilee ishii yeroo baafattu, Itoophiyaan immoo yaaddoo guddaa keessa jirra jedhan. Eertiraan nootii maallaqaa harka lammiilee jiru walitti qabuu fi mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii hanga dhuma ji'a adoolessaatti qarshii naafqaa harka isaanii jiru baankii akka galchan ajaja dabarseeti jira. Ingiliz baqattoota birrii miiliyoona 2 ol kafalchiisuuf jaame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daldala kiriiptoo irraa doolaara biiliyoona 1 ol argachuun isaanii himame kanneen jedhan matootii oduu irraati. Bal'inatti achi ce'a. Haqni ilmoo isaanii gafuun ajjeefamtee waggaa tokko ol dho'ifamaa jiraachuu maatiin Nasiyaaziyaat dubbatan. Mootummaan qaama Nasiyaaziyaat ajjeese seeraaf akka dhiyeessu qaama dhimmi ilaallatu hunda gaafachaa turanis deebisaa dhabuu abbaan Nasiyaaziyaat obbo Ziyaad Aliyyi himaniiti jiru. Waggaa dabree hagayya 3 bara 2025 magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu bakka jaamutti poolisii humna addaa naannoo Somaaleetiin rasaasaan tan ajjeefamte Nasiyaaziyaat haqni isii hanga ammaatti akka hin bahin maatiin kun dubbataniiti jiru. Qaamni magaalaa keessa hidhannoon seenee ilmoo isaanii ajjeese seeraan akka gaafatamu waajjira kantiibaa dabalatee qaama dhimmi ilaallatu hunda bira deddeebi'aa akka turan kan himan abbaan Nasiyaaziyaat obbo Ziyaad Aliyyi hanga ammaatti furmaata akka hin argatin himaniiti jiru. Numa soban jechuun dhiigni micooti yaanaan deebine qabeenyi nuti keenya qabnu ka umrii teenya irra finne jarri qawween akkuma qabateetti irra jiranii micooti yaas kanarraa ajjeese hin dhiyaanne hin agarre qabuun ammataa fi maarree waa takka waa'ee heeraatiif kan namni isin caljaa jechuu malee. Khadiroon tara lama sadii dhufee ilmootii yaa niin dhabe ilmootii yaa garatti niin dhabe qabeenya kiyya niin dhabe waa takka barnuti waan nama ammaasi sodaannee ka sodaannu hin jiru duune nama du'e nama akka mataa kiyyaan akka sabaatu akkuma dirree dhawaatu nama dhume nuti. Namni kun kan narku aduu guyyaa kan komishinarra bira dhaqe gaafachuu dandeessan. Amballuu bira dhaqe nama hunda bira dhaqe bikkiin kadiroo bira gizee meeqa bira dhaqe jarri inumaa bakka nadheessuu eegale jechuu bakka nadheessuu eegalanii ilaa ammaa bakka abduma rabbiitiin jirra yaa dhugaan jirtu tanuma gaafa duraasanii wanni takka wanni hay barsilaa wanni takka taate aaliitoo nama koo akkanarra ga'eeti galatoo maanumaan jaannama waa beeku beeytaa. Eha jila maqaa kee akkasitti miidhumarra jirra bakka miidha ammaa'u miidhumarra jirra bikka teenya san dhaquu hin dandeenye achi dhayinee waa takka jaraa irra jira osoo sin jiru abbaa gadaa ammaa Dirree Dhawaa ka jiru Abdurazaaq biraa dhaqee taara takkarra lama dhaqee aboo kan nu godhan ammallee waraqaa nu kennaniiti mootummaan dhaqa dalagadhaan hin jee gizee achi dhayine Dirree Dhawaa kaabineedhaatu jechi nu murteessee isaan beekan deemaan hin jaaniin na dubbadhu hin jeen dhiigni micooti yaa hin argamne na dubbadhu hin jeen inninis amma dubbii siyaasaati abbootii gadaa guyyaa 3 deebi'een jee biiroo mootummaa fi qaba sanii bakka biirumaa nuti yaa'u keessumaa naannoo poolisaa bulaa dura jira nunna kan bakka maqaan keenya ni beekama bakka. Booranatti girrisaan shimbirroo midhaan gahee mancaasaa jiraachuun himame. Hoomaan shimbirroo kun gandoota garaagaraa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuutu himame. Hoomaan shimbirroo girrisaa godina Booranaa aanaa Dirree gandoota adda addaa keessatti midhaan ooyiruu hubaa jiraachuu jiraattonni Addis Istaandaarditti himan.
Jiraattonni magaalaa Tulluu Fardaa dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbatan. Aanaa dirree gandoota akka Diidama Eeggaa, Maddachoo, Dololloo, Makkalaa fi Fuuloo Roomsoo fa'aa keessatti tuunni shimbirroo girrisaa kun oomisha qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Jiraattuun aanaa dirree magaalaa Tulluu Fardaatis dhimma kana mirkaneessaniiti jiru. Akka isin jettutti tuunni kun eega mul'atee guyyoota 2 yoo ta'u, keessumattuu naannoo haroolee fi bishaan jiranitti ooyiruutti dhiyeenyaan jiran garmalee miidhaa jiraachuu himteeti jirti. Keessumaa yeroo galgalaa fi ganamaa fa'aa hoomaan kun garmalee ooyiruu qonnaan bulaa balleessaa jira jechuudhaan dubbatan. Ooyiruu isiitis nama qarshiin itti ramaduudhaan eeggachaa jiraachuu dubareen tun himteeti jirti. Ta'us hoomaan kun humna namaatii ol ta'uu dubbatte. Dhimma kanaan wal qabatee kaleessa waajjirri koominikeeshinii aanaa dirree tuutni girrisaa kun mul'achuu ibsuudhaan uummanni ooyiruu isaanii eeggachuu akka qabu ergaa dabarsaniiti jiru. Tuunni shimbirroo girrisaa jaamu kun erga dhiyeenya aanichatti mul'ate keessumaa oomisha qamadii fi xaafii irra miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni kunniin dubbataniiti jiru. Kan dhiyeenya gandoota aanaa dirreetti mul'ate kunis qonnaan bultoonni mala aadaatiin ooyiruu isaanii irraa ittisaa jiraatanis girrisaan kun humna isaaniitii ol ta'uu himaniiti jiru. Afrikaan kibbaa hiriira mormii guddaa raafamaati jirti. Koomishiniin mirga namoomaa Afrikaa mootummaan biyyattii dhimmicha akka to'atu gaafateeti jira. Keeniyaan lammiilee isii yoo baafattu Itoophiyaanonni immoo yaaddoo guddaa keessa jiru. Afrikaa kibbaa keessatti bakkeewwan adda addaatti hiriirtonni kumaatamaan lakkaa'aman kooligaltummaa yookaan baqattummaa seeraan alaa mormuudhaan hiriira guddaa gaggeessaati jiru. Hiriirri kun erga weerara jibbinsa alagaa sukkanneessaa bara 2008 mudate as isa guddaa akka ta'etu himame. Hiriirichi walumaa galatti nagaan akka gaggeeffame kan ibsame ta'us bakkeewwan tokko tokkotti garuu saamichii fi yaaliin suuqiiwwan saamuu mul'achuu isaa gabaafameeti jira. Ministeerri Haqaa Afrikaa Kibbaa Maamuloo Kokubaayii akka jaanitti mootummaan kanaan dura namoota 4,286 gara biyya isaaniitti kan deebise yoo ta'u, dhiyeenya kanaas namoota 419 biyya ari'uu isaa dubbataniiti jiru. Hiriirtonni baqattoonni seeraan alaa mindaa gadi aanaadhaan hojjechuun carraa hojii lammiilee Afrikaa Kibbaa saamaati jiru. Akkasumas kooligaltoonni kun yakka olaanaa fi tamsa'iina qoricha sammuu nama hadoochuutiif sababaadha jaaniiti akkuma. Hiriirtonni baqattoonni seeraan alaa guutumatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an daangaa yeroo waxabajjii 30 bara 2026 kennan mootummaan fudhatama dhabsiiseeti jira. Mootummaan biyyattii seera kooligaltummaa hojiirra oolchuu kan danda'u abbaa taayitaa seera qabeessa qofa jedhe. Pireezidaant Siriil Raamaafozaan baqattoonni kufaatii hawaasummaa fi dinagdee biyyattiitiif itti gaafatamoo jechuun himannaa dhiyaate hin fudhanne. Hiriirichi odoo hin ta'in duraas gaggeessitoota hiriirichaa waliin mari'achuudhaan nagaa akka ta'u akeekkachiisanii akka turan gabaasni ba'ee ni agarsiisa. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii sochii hiriirtotaa kana ifatti deeggara jaamuudhaan qubni hedduun itti laatamaati jira. Dhaabbanni mirga namootaaf falmuu idil addunyaa Amnesty International baqattoonni rakkina biyyattiitiif haala malee xiyyeeffannoo jala galaniiti jira jechuudhaan qeeqe. Dhaabbatichi rakkoon dhugaa Afrikaa Kibbaa gariin haftee sirna apartaayidii walqixxummaa dhabuu olaanaa fi hanqina sirna qabiinsa baqattootaa ta'uu isaa ibsuudhaan baqattoota komachuun mootummaa itti gaafatamummaa jalaa baasuuf waan hojjetamu jedhe. Haaluma wal fakkaatuun koomishiniin mirga namoomaa Afrikaa lammiilee Afrikaa kan Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan irratti jeequmsi farra godaantotaa dabalaa jiruun yaaddoo guddaa qabaachuu ibseeti jira. Dhaabbanni kun miidhaan lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffatanii raawwataman mirgoota bu'uura namoomaa kan balaaf saaxilan ta'uu akeekkachiisuudhaan qondaaltonni biyyattii nama hundumaaf itti gaafatamummaa fi eegumsa akka mirkaneessan yaamicha taasise. Hiriirtonni dhaadannoo dursa Afrikaa Kibbaatii fi fuuldura ijoollee keenyaaf yoo qabatanis baqattoonni garuu balaa lubbuu isaanii irratti aggaamame jalaa ba'uudhaaf qabeenya isaanii yoo saamames gara biyya isaaniitti baqachaa jiru. Rakkina caasamaa fi jibbansa alagaa kun biyyattii deebisee gara jeequmsaatti akka hin deebisne sodaatamaati jira. Kana hordofuudhaan namoonni hedduun to'annaa jala ooluu isaanii poolisii fi qondaaltonni biyyattii beeksisaniiti jiru. Johannesburg keessatti baqattoonnii fi lammiileen biyyattiis wallabdee uumamuu danda'u hordofuun saamicha sodaatanii odoo hiriirtonni hin gahin dura suuqiiwwan isaanii cufachuu isaanii gabaafameeti jira. Baqattoonni kumaatamaan lakkaa'aman keessattuu baay'een isaanii lammiilee Zimbaabuwee fi Maalaawii kan ta'an biyyattii gadhiisanii ba'uuf qunnamtii dippiloomaasii fi imbaasiiwwan isaanii duratti walitti qabamaniiti jiru.
daangaa Zimbaabuwee irratti sochiin tiraafikaa olaanaan kan mul'ate yoo ta'u lammiileen Naayijeeriyaatis fedhiidhaan gara biyya isaanii deebi'aa akka jiran ibsameeti jira. Keeniyaan lammiilee 86 gara biyyasiitti yoo deebistu lammiileen 200 ta'an imbaasii Keeniyaa Piriitooriyaatti argamu keessatti dabaree eeggachaa jiru. Ministeera Haajaa Alaa Keeniyaatti barreessituu waajjira dhimmoota diyaaspooraa Roosaalaayin Injooguu buufata idil addunyaa Joomoo Keeniyaatti irratti argamuudhaan garee jalqabaa gama biyyaa deebi'an yeroo simatanitti akka himanitti gabaasni dhimma nageenyaa dhabamuu fi sodaa lammiilee Keeniyaa Afrikaa Kibbaa jiraatan irraa qaqqabe hordofuudhaan mootummaan hojii lammiilee isaa Afrikaa Kibbaatii baasuu ariitiin qindeesseera jedhan. Godaantonni Afrikaa Kibbaa jiran waxabajjii 30tti guutumaan guututti biyyattii keessaa haa bahan yeroon daangaajuu kan jiraattota gocha kana leellisaniin darbe gahuu hordofeetis lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiran sodaa guddaa keessa jiraachuu pirezidaantiin hawaasa Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa Yohaannis Habiib himaniiti jiru. Obbo Yohaannis yoo dubbatan waxabajjii 30 magaalota adda addaa Afrikaa Kibbaa keessatti hiriirri guddaan taasifameeti jira. Hanga yeroo kanaatti miidhaan dhaqqabee hin jiru. Garuu Itoophiyaanonni sodaa keessa jiru. Isaan keessa namni tokko manaa gadi hin baane daldaltoonni manneen daldala isaanii hin bananne jechuudhaan dubbatan. Yeroo lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa, Ijipt, Saawudi Arabiyaa, Liibiyaa fi Soomaaliyaa dabalatee biyyoota hedduu keessatti muddama guddaa keessa jiran keessatti miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa ol ka'iinsa dippiloomaasii biyyattii leellisaatti oolan. Akka miidiyaalee mootummaatti Itoophiyaan ol ka'iinsa dippiloomaasiitiin dhiibbaa addunyaa irratti uumaatii jirti. Oduu gama biraatiin Ingilizitti baqattoonni birrii miiliyoona 2 ol ta'u kafaluudhaan baasii mootummaan irratti baasee akka deebisan godhamuufi lammiileen biyyoota garaagaraa Yuunaayitid Kingdom keessatti kologaltummaan kenname paawundii 10,000 akka kaffalan godhamuufi kafaltiin baqattoonni galii argachuu erga eegalanii booda kaffalan kunis baasii mootummaan biyyattii mana jireenyaa fi deeggarsawwan garaagaraatiif baasee bakka buusuuf kan oolu akka ta'e himameeti jira. Haaluma kanaan ga'eessonni galii gahaa qaban maallaqa eerame adeemsa keessa akka kafalan mootummaan biyyattii wixinee seeraa qopheesseeti jira. Wixineen labsii immigireeshinii kologaltummaa keessatti hammatame kunis kibxata paarlaamaa biyyattiitiif ni dhiyaata. Ministeerri dhimma biyya keessaa UK kan ta'an Shaambaanaa Mahmuud jijjiiramni kun deeggarsa baqattummaa argachuun mirgaas dirqamaas ta'uusaa agarsiisa jaaniiti jiru. Haa ta'u malee namoonni maallaqa eerame akka kaffalan taasifaman galii hagamii ol kan argatan kan jiru hanga ammaatti ifan taane. Kaffaltiin kun madaalawaa akka ta'uu fi baqattoota akka hin miineef ministeerri dhimma biyya keessaa aangoo hammeentaa maallaqaa kaffalamu akkasumas kanneen galii hagamii ol argatan kaffaluu akka qaban murteessuu qabaata jaameeti jira. Gama biraatiin baqattoonni gaafiin kologaltummaa isaanii fudhatame hin argatinii fi galiin isaan argatan hamma maallaqa mootummaan murteesse ol ta'es baasii itti ba'ee akka kaffalan ni taasifama. Eertiraan nootii maallaqaa harka lammiilee jiru walitti qabuufi mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii haga dhuma ji'a adoolessaatti qarshii naqfaa harka isaanii jiru gara baankiitti akka galchan ajaja dabarseeti jira. Eertiraan lammiileen maallaqa harka isaanii jiru hatattamaan akka baankii galchan ajajje. Akeekkachiisa kanaan lammiileen biyyattii kamuu maallaqa harka isaanii jiru hunda hanga xumura ji'a adoolessaatti akka baankii galchan ibsameeti jira. Baankiin giddugaleessa Eertiraa ibsa kaleessa waxabajjii 30 bara 2026 baaseen namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen maallaqa biyyichaa naqfaa harkaa qaban akka baankiitti galchan himeeti jira. Baankichi ibsa baaseen lammiileen biyyattii hunduu naqfaa qofa bittaa gurgurtaaf akka fayyadamuu qaban beeksise. Bittaa gurgurtaan kamuu maallaqa callaan qofa ta'uu akka qabus himeeti jira. Kanaafuu namoonni dhuunfaas ta'e dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uun seeraan akka adabsiisu hime. Kana qofa osoo hin ta'in namoonni herrega baankii hin qabne haara banachuudhaan akka qusatan ibseeti jira. Dhaabbileen yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsaniif maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfii seeraa cimaa akka fudhatamu himeeti jira. Oduu xumuraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga argotti deebi'ee kiriptoo irraa $1 biliyoona ol argate. Tiraamp daldala kiriptoo karansii irraa waggaa tokkotti qofa $1 biliyoona argachuutu ibsame. Akka gabaasa galii Tiraamp bara 2025 fuula 927 qabu beetti gurgurtaa kiriptoo karansii saantima Tiraamp yookaan Tiraamp Coin jedhamurraa $1 miliyoona 635 argate. Akkasumas dhaabbata kiriptoo karansii ilmaan isaa fi ergamaan addaa US Steve Witkoff Foundation
World Liberty Financial jaamurraa doolaara miiliyoona 500 argachuutti himame. Akkasumas doolaara miiliyoonota immoo ijaarsa real estate irraa argateeti jira. White House garuu Trump pirezidaantummaa irraa buufateera isa jiru ni haale. Trump dhaabbata isaa ijoolleen isaa akka gaggeessan gochuu fi aangoo isaa fayyadamee faayidaa argate akka hin jirre White House beeksiseeti jira. Ittaantuun Press Secretary White House Anna Kelly Trump Ameerikaa magaalaa kiriptoo addunyaa gochuu isaatiin boonuu qabna jette. Pirezidaantichiinis ta'ee maatiin isaa faayidaa addaa argachuu keessaa qooda hin qaban jette. Gabaasni kan BBC'ti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Vision Media irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Oromiyaa Vision Media subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa jechaa nageessinitti dhaamanna.